نادر مدى warri biyya jirtan dhukkuba tiruu narraayyuu bitaniin ergatina sinin jaanjiru anillee fayyadamaa bar yoo ati bittee narraa biyya galfatteetiin jette sa'aa keessan takkaayyuu tola dabarsuun qabda akka yeroo kiyya kana yeroo tola dabarsu kan biyya keessa teetee dhukkuba tiruu mana keessatti kunoo kana fayyadam jettee waan ansin jedhe kana yoo fayyadaman dhibbatti fayyuun danda'amaa tiruu irraa ebicha nama fayyadu natti mee maal taata awwaan argeefi ebichi kiiloon takkitti biyya adda addaa rakki birrimee qabee taayoo argatte kiiloo takkitti bar 600 bitaa waan hoffaa kan daatte biyya keenya originala wanta originala tu lafa ba asitti bishaan jallisii bishaan soo gidda bishaan baharaatiin ga ka biyya keenya ho bishaan isaa originali isa waaqarraa dhufu biyyeen isaa originali isa uumamaati qilleensi isaa originali isa uumamaati ka waa takkaan hin faalamne ka gaazii adda addaatiin hin faalamne wanti akka biyya keenya jira koota deemaas nama naarsitanii mee dhugamatti yaada anootu isiniif himaa dhukkuba tiruu abbaa kiyya haadha kiyya jalaa dhukkuben jeena isini galtee biyya keessatti ebicha akkaataa fayyadama wal isinii meera fayyadama achi boodamoo maal taatan warri bitachuu barbaadan duwwaa 597 90 52 na dubbisuu dandeetta rabbi fayyaa isinii haa kennu dawaan sababa beektanii mana yaalaatu dhaqaati qoratamaa deebaati yaalama faayidaa ebichaa googil godhaa ilaala achi booda dubbadha coggaarraa qabda tiruu qabda kaleef hin ta'u coggaarraa kale simbir la kaleef hin ta'u tiruu coggaarraa mataa dhukkubbii madaa qaamarraa rakkoo maatsanii waa hedduuf dawaa googil godhaati ilaala ebicha manno garaa isin nyaadhu aniin tun mee sheer ko nallaalin ati kooppilinki sheer godhi deemiti